السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني أكم جرتو هردفتون يوتيوب channel برسيسا جمال آدم. توليغا أرانتنا رجا كوتا تربفاتين قبل سنين يا ديجل قالا شان تقا تربان قبل سنين يا ده توليغا يرو دبري أكما بيكتمو بالقالا شان تقا جها سنين دلقيتين تري أمان تنمو بالقالا شان تقا torba kanin isinif dalagu taha mee gilgaala shan tuqaa torba gaafii tokkoffaarraa haa jalqabnu. Gaafii tokkoffaanis akkana ja'a. Geengoo raadiyeesiin isaa 5 saantimeetira ta'e marsaan isaa hammami? Egaa marsaan geengoo sarkamfiraans jechuudha. Innis qubee caadhaan bakka bu'a. Marsaan geengoo kunis 2 pi r'dha. 2 pi r'dha. Yookiin raadiyeesii lama baay'isuu paayidha. Tole as keessatti raadiyeesiin nuu kenname 5 nuu kenname 5 saantimeetiraan nuu kennamee jira waan ta'eef lama baay'isuu paayi baay'isuu raadiyeesiin keenya 5 saantimeetira. Egaa lama baay'isuu 5 kudhan taha kudhan pi saantimeetira ta'a. Pi yoo itti baay'ifne gatiin paayidha. Akkuma beekamu gatiin paayi 3.4 jechuudha. 3.4 paayi bakka paayi kana yoo buufne kana jechuun 10 baay'isuu 3.4 jechuudha. Kana jechuun 10 gaafa ittiin baay'ifnu 30 takka 4 saantimeetira ta'a jechuudha. Marsaan geengoo kana marsaan geengoo akkana ta'a. Kan raadiyeesiin isaa 5 ta'e jechuudha. Gaafuma kanaaf osoo bal'ina nu gaafate bal'inni geengoodha ni taha. Bal'inni geengoo foormulaa paayi baay'isuu arrii iskeerii gochuudha. Egaa paayi baay'isuu arriin keenya 5 nuu kenname 5 saantimeetira. Iskeerii yoo goone 25 paayi saantimeetir iskeerii ta'a jechuudha. Bal'inni gaafii tokkoffaa kanaaf osoo bal'ina kan gaafatamnu ta'e akkana ta'a. Gara gaafii lammaffaatti yoo deebinu marsaa boca armaan gadii barbaadija. Egaa as keessatti marsaa walakkaa geengoo jechuudha. Golboo takka yookiin walakkaa geengooti. Kanaafis paayi r qofa fayyadamna malee 2 paayi hin jennu jechuudha. Paayi r hogguu fayyadamnu arriin keenya 4. Egaa 4 baay'isuu paayi 4 saantimeetira baay'isuu paayi jechuun wal qixanii ta'a. 4 paayi saantimeetira jechuudha. Yookiin bakka paayi buufnee yoo itti baay'ifnes ni dandeenya. Bakka paayi buufnee yoo itti baay'ifne 4 baay'isuu 3.4 kanas waliin baay'isuu ni dandeenya. 3.4 saantimeetira ta'a. Tole yoo walitti baay'ifnu kanas 4 baay'isuu tole 3.4 baay'isuu 4 yoo jenne 4 baay'isuu 4 jabarreessinee takka qabna. 4 baay'isuu takka 4 takka 5 ta'a. 4 baay'isuu 3 fuudha 2 ta'a. Kanaaf tuqaa booddee digitiin jirtu 2 waan ta'eef fuudha 2.5 saantimeetira ta'a jechuudha. Fuudha 2 marsaan ganaa kanaa jechuudha. Fuudha 2 sarkamfiraans fuudha 2.5 6 saantimeetira ta'a.
inni itti aanu gaafii sadaffaadha. Marsaan geengoo tokko 628 saantimeetira yoo ta'e raadiyeesiin isaa hammamii ga'a? Egaa marsaan geengoo walqixa ni ta'a. Foormulaan marsaa geengoo walqixa ni ta'a. Sarkamfiraansii walqixa ni ta'a 2 r dha. Marsaan geengoo walqixa ni ta'a 2 r waan ta'eef asirratti marsaan geengoo nuuf kennamee jira. 628 saantimeetira kenname. Walqixa ni ta'a 2 baay'isuu paayii gatiin paayii 3.4 baay'isuu r jenna. Asirraa kana lameeyyoo walitti baay'ifne egaa kana lameeyyoo walitti baay'ifne 6.28 r as cinaa jira. Asii 628 saantimeetira walqixa ni ta'a 6.28 saantimeetira 6.28 r jechuudha. Asii wal balleessaa kan nuwaaf asitti r qofaan nuwaafa waan asi goone asitti illee godhuu qabna waan ta'eef 6.28 irraa 6.28 gaafa jahu 6.28 yeroo jahu as booddee digitii lamaa jira. Kana jechuun karaa biraatiin 628 jala dhibbaa jechuudha. Kana jechuun 628 yeroo 628 jala dhibbaa jechuudha. Kana jechuun as jala waamsaan takkaa jira. Qaxxaamura yoo waliin baay'ifne kunis maal ta'a? 628 baay'isuu dhibbaa jechuun 0 lamaan duubaan keenya yeroo asii takka baay'isuu 628 ta'a. Asirraa 62,800 yeroo 628 gaafa hirru dhibba takkaatu nuwafaa kan nuti barbaadaa jirru asirratti r dha jechuudha. Yookiin raadiyeesiin keenya walqixa ni ta'a dhibba takka saantimeetira ta'a jechuudha. Kana jechuun 62,800 gaafa 628 hirru raadiyeesiin keenya walqixa ni ta'a dhibba takka saantimeetira ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaafiin gaafii afuraffaa geengoo raadiyeesiin isaa 20 meetira ta'e bal'inni isaa hammam ta'a jedha. Tole egaa bal'inni geengoo area of circle pi r square dha. Asirratti r'n keenya 20 nuu kennamee jira. Bal'ina barbaannaa pi baay'isuu r keenya square yoo goonu 20 square jechuudha. 20 saantimeetira 20 meetira square goona. 20 meetira square yoo goonu 400 pi meetir square ta'a. 400 pi meetir square ta'a. Pi kanallee itti baay'isuu ni dandeenya. Pi yoo itti baay'ifne 400 meetira square baay'isuu 3.4 walqixa ni ta'a. Asirratti yoo 4 baay'isuu 4 baay'isuu 3.4 qofa yoo jenne 12.5 ta'a. 12.5 ta'a. zeeroon lama duubaan jirtu kun asii tuqaa kana ni baafti. Kana jechuun 1,000
dhibba lamaa fi shantamii fi jaha meetir iskeerii ta'a jechuudha. Bal'inni geengoo raadiyeesiin isaa 20 meetira ta'e jechuudha. Inni itti aanu gaaffii shanaffaadha. Bal'inni geengoo tokko dhibba takka paayi saantimeetira iskeerii yoo ta'e diyaameetiriin isaa hammam ta'a jaa. Gaaffii shanaffaadha. Bal'inni isaa kennamee jira. Gaaffii shanaffaa irratti bal'inni geengoo tokko kan nuuf kenname dhibba takka paayi saantimeetira iskeeriidha yoo ta'e diyaameetiriin isaa meeqa ta'a jaa. Dura nuti asirraa kan nuti barbaadu qabnu raadiyeesiidha. Paayi arrii iskeeriidha waan ta'eef gama lachuutu amma paayiidhaaf irra asitti illee paayiidhaaf irra paayiidhaan badee jira. Egaa arrii iskeeriin walqixa dhibba saantimeetira iskeeriidha. Gama lachuutu iskeerruut hogguu goonu erriin iskeerruutii yeroo ta'etti errii teebbaa akkasuma dhibba takka iskeerruut gaafa goonu 10 saantimeetira ta'ebbaa 10 saantimeetira arganne raadiyeesii. Egaa raadiyeesiin keenya 10 saantimeetira jechuun diyaameetiriin walqixa ni ta'a raadiyeesii baay'isuu lamaati. Raadiyeesii arganne san lamaan yoo baay'ifnu 12 yoo baay'ifnu walqixa ni ta'a 20 saantimeetira ta'a jechuudha. Diyaameetiriin nuti gaafatamne 20 saantimeetira ta'a jechuudha. Inni itti aanu gaaffii jaffaa fi gaaffii isa dhumaati. Bal'ina boca armaan gadii barbaadi jaa. Egaa bocni kun tokko irra afuraffaa geengooti. Kana jechuunis geengoon tokko bal'inni geengoo tokko walqixa ni ta'a paayi baay'isuu arrii iskeeriidha. Kanaas amma tokko irra afuraffaa geengooti waan ta'eef takka irra afuraffaa paayi baay'isuu arrii iskeeriiti. Egaa asirraa takka irra afuraffaa paayi baay'isuu arriin keenya meeqa 2 iskeerii yeroo goonu bakka takka irraa afuraffaadha. Bakka kuni takka irraa afuraffaa baay'isuu paayi baay'isuu arrii iskeerii jechuun 2 saantimeetira iskeerii gochuu jechuudha. 2 saantimeetira iskeerii yeroo goonu 4 saantimeetira iskeerii ta'a. Baay'isuu paayi baay'isuu takka irra afuraffaa jechuudha. Asitti ol deemnee haa dalaynu. Bal'inni danaa kanaa jechuudha. Takka irra afuraffaa paayi baay'isuu 2 iskeerii yeroo goonu 4 saantimeetira iskeerii ta'a. Asitti afuriin badee jira kan nu hafu paayi saantimeetira iskeerii qofa. Paayi jechuun gatiin paayi 3.4 saantimeetira iskeerii ta'a jechuudha. Kanaaf bal'inni danaa kana takka irra afuraffaa geengooti waan ta'eef geengoo keessaa harka afur keessaa harka tokko waan ta'eef takka 3.4 saantimeetira iskeerii ta'a jechuudha. Tole gaaffiin keenya gilgaala 5.7 asuma irratti kan dhaabbatu. Tole gaaffii gilgaala biraatiin mata duree itti aanu irratti hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa jecha. Egaa xumura irratti wanti isiniif dhaamuu barbaadu viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaluu hin dagatinaadha. Akkasuma koomentii illee yaadallee osoo kennattanii wanta isiniif hin galle yookiin ifaa isiniif hin taane irratti gaaffii kamiyyuu gaafachuu ni dandeessanii. Bakka kanarratti nuuf hin galle ibsa nuuf godhii osoo jettanis bakka kaniin fudhadhee isiniif ibsa godhuu taha. Kanaaf har'aaf asuma irratti dhaamna. Nagaan naaf turaa. Nagaan.